Hayyee jirra jirtu hordoftoota YouTube fayyoo jaalalaa kamuu nagaa keessanii nu baay'ee nagaa keenya abbaa kakuu wajjin dhufnee jirra. Egaa yeroo hunda waanuma nama kofalchiisu waanuma nama taphachiisu waanuma adda addaa gochuun alatti waanuma barumsa namaa ta'u waan keessi namaa fudhatu odeessuunis takka gaariidha. Yeroo hunda waanuma kolfaaratti xiyyeeffachuu otoo hin taane waanuma barumsa namaa ta'u waanuma namni boor irratti xiyyeeffatee hojjechuu irratti qabu irratti hin odeessina nagaa waaqayyoo hin raanfanne bakkuma jettan isinitti hafa ta'u ani abbaan kakushaaf haati kakushaa akkasumas kakuun illee achi taphachaa jirti nagaa isin dhabnera nagaa waaqayyoo bakka jettan sitti hafa har'a. Egaa har'a kan dhalli namaa yoo maal argate gammada yoo maal dhabe immoo gaddaa jenni haasawaa taasisaa irra jalqaba garuu waa'ee keenya kan nuuni haasofnu jechuudha. Maal barbaanneetu maal arganneerra maalis dhabneerra maal argachuufis dhama'aa turree jenneetu haasofna. Ani garuu jiraarraan kaa'achuudha. Fakkeenyaaf abbaan kakuu fuudhuu barbaadaa ture fuudheera itti gammadeera dhalchuu barbaadaa ture dhalcheera itti gammadeera zirzirii isaa osoo fuudhuu biran gahin argachuudhuma sana osoo alchuu biran gahin wanta baay'ee jira adeemsa kana keessa wanta argachuudhaaf jecha waan sana argachuudhaaf miti kan dhashamu waan sana yoo argate dhashamu. Dhugaa dubbachuudha. Erga waan sun argatame dhashuudha mucaan dhalatti. Jaartiin illee waan sun argatameeti argatamte jechuudha. Inna jaartii argachuuf illee wanta baay'eetu ture jechuudha. Egaa guyyaa jalqaba anaaf jiran wal agarree wanta baay'eetu ture. Yeroo sana jechuudha yeroo sana keessatti erga wal argine qaamaan wal bira dhufne waan sana argachuudhaaf hammam dhiphataa turte. Hammam dhiphachaa ture baay'ee dhiphachaa ture. Hintu kulle jedhe hintu kulan binaani atore kakachallee nan ture. Kakuun kakuu darbe hintu yaa waan baay'ee ture egaa waan sana argachuudhaafi dura namni tokko waan barbaadu tokko bira erga gahee wanta bira gahee sana immoo keessa isaa gahuudhaafi baay'een jarjara jechuudha. Fakkeenyaaf namni daldalu tokko daldaluun barbaada yoo jedhu daldala sana erga eegalee bu'aa isaa immoo argachuudhaaf baay'een jarjara. Waan daldalurra bu'aa isaa sana argachuu kanaan bitee kanaan jalqabeen erga hammanaati immoo hammanan argadhe kan jedhu sana bu'aa isaa argachuudha baay'ee dhimma jechuudha. Kanaaf akkasuma namoonni baratan illee barachuudha. Fakkeenyaaf digiriin baradha jedha namni tokko maastarsiin baradha jedha isa booda immoo bu'aa isaa arguudhaaf hin jarjaraa jechuudha. Jiraanis ergi xabbasee gara Itoophiyaatti raasee fideeti jechuudha. Raasamtee erga dhuftee yooman ofitti qaba ofitti qabu miti. Bira gahaa guyyaa sana eeguu garuu hin danda'u jechaa ture. Guyyaa xumura. Dhugaa dubbachuudhaaf yaada keenya qofa dubbachuu dhimma keenya qorratti hundeeffachuu hin taane dhalli namaa yoo maal argate gammada. Yoo maal dhabumoo hin cannaqama jechuudha. Namni uumamaan hin cannaqama hin dhiphata. Yeroo waa argatu immoo waan tokko recognized achieve yoo harkatti qabate immoo hin gammada. Waan tokko harkatti qabachuuf immoo maal gochuutu irra jira. Haala akkamii keessattidha. Yoo waan tokko dhabe immoo cinqatii keessaa akkamitti bahuu danda'a. Dhiphina sana keessa jiru keessa akkamitti ba'a kan jedhu yaada kanarratti odeessuu dhufneerra nam tokko waa argachuuf maal gochuutu wanta yeroo baay'ee itti dhiphatu waan yeroo baay'ee keessaa nyaatu waan yeroo baay'ee keessaa deemu argachuuf maal gochuu qaba kanarratti haadha kakuu detail hamma beektu akkanatti nuti barbaada anillee xiqqoo amma beekumsa kootiin dabala sanarratti immoo namoonni yeroo cannaqamu maal gochuu akka qaban illee xiqqoo irratti odeessuu barbaadna jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee yoo dhiphatan jechuudha. Namni uumamaan waan tokko argachuun barbaada waan tokko argachuuf immoo hin dhiphata yeroo dhiphatu sanatti immoo furmaanni koo maali jedhee irratti yaadachuudha. Inni jalqabaa namni gaafa dhiphatu waan tokko barbaade yoo dhiphate dura ofiisaa faana haasa'uu qaba. Dursa ofiisaa faana haasee ofiisaa of amansiisuu qaba. Walii galuu qaba ofumataa isaa ofiisaatiin waan kana ani barbaadeera waan kana argachuun qaba. Kanaafuu akkas godhee karaa kan adeemuu qaba. Sajedhu sirriitti of amansiisee
yaada isaa faana walii galuu qaba jechuudha. Isa booda kallattiidhaan gara isa ilaallatu dhimmi sun wanti sun bakka inni jiru dhaqee himachuu yookaan gaafachuu qaba. Fakkeenyaaf namni tokko yoo jaalalli qabeera yoo ta'e jaalalli isa qabuusaa sirriitti of amansiisuu qaba, of beekuu qaba, sirriitti jaalala akkamiin qabu jedhee yaaduu qaba. Jaalala dhugaan qabe moo maal jedhee sirriitti bulee kee itti ilaaluu qaba. Yeroo baay'ee jaalalli ijumaan ilaaltee kan jaallattu jira, onneedhaanis kan jaallattu jira. Kanaaf adda baafachuu qabda. Bultee kaatee itti yaaduu qabda. Bultee kaatee ilaaluu qabda. Wanti sun dhugaa yoo ta'e osoo intermediate jechuun nama gidduun gashii nama akka jaarsummaa gidduu hin adeemsisiin kallattiidhaan namuma sanatti himachuu. Yeroo sana erga himatte illee hamma tokkorraa salphata. Deebii illee yoo argachuu baate. Na yeroo keessa immoo deebiin argata. Kanaaf dhiphachuun namni tokko dhiphataa yoo ture rakkoo dhiphina sammuu hin qaba waan ta'eef waan dhiphatuu fi gara nama irraa qabamu yookaan wanta barbaadu waanuma isa barbaachisee dhiphate sana iyyachuu qaba. Iyyata galfachuu qaba jechuudha. Akkuma iyyachuu qaba, iyyata galfachuu qaba yoo akkuma jettee iyyanni isaa sun immoo furmaata yoo argachuu dhabe namni waan tokko gaafata argachuuf hin dhamaata. Namni daldaluu danda'a, karaa adda addaa, hojii adda addaa hojjechuu danda'a. Hojii adda addaa irratti bobba'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Uumama isaa keessatti mana nyaataa hojjechuu danda'a, mana dhugaatii hojjechuu waan adda addaa hojjeta dhalli namaa. Karaa amma dhiyeechuu waan isaan jettee iyyatee yeroo iyyatee iyyanni isaa sun immoo galma yoo ga'u fidide namichi suni achumarratti goguun irra hin jiru jechuudha. Inna namichi suni waan iyyate sanarratti iyyanni isaa sun galma ga'u yoo dhabe namni waan irratti iyyate sana yoo galma ga'uuf dide yoo isaaf ta'uu dide fakkeenyaaf dubartiin tokkotti yoo si jaalladhe yeroo baay'eetti deddeebisitti deebi'e dubartiin sun immoo way haalli amala ishee way haalli jireenya ishee way demmoo isa wajjin gaa'ela ummachuu way jaallachuun barbaanne yoo ta'e dubartii misirratti mucuu jedhe jira taa'uun irra hin jiru jechuudha. Akka kootte jechuudha. Namni sun carraa biraa barbaadachuu irra jira. Fakkeenyaaf hojii tokko namni mana nyaataa hojjetu manni nyaataa isa yoo baasuu dide dirqama mana nyaataati hojiin koo jedhee mana nyaataa ofii yaalu. Akkuma dura ofii walii galee waan kanatti seene ofii isaas immoo indegana deebi'ee ofii isaa of yaalutti irra jira. Amansiisee wanti sun milkaa'uu fi baatellee kun hojii koo miti ture jedhee of amansiisee duubatti deebi'ee kan biraa yaaluu qaba malee waan sun feel jalaa godhee fi aaruun qabu gadduus hin qabu haamilee isaa xuquus hin qabu dhukkubsata ta'es jaalala dubartii sanaatti or hojii sanarratti dhukkubsata ta'e jiraachuu turan. Amma qoy bakka kanatti jechuudha jaalala keessatti yeroo baay'ee namni kan miidhamu iddooma kanattidha. Nama tokko yoo jaallatee nama sana dhabe bakka nama sana malee akka waan jaalalli hin jirre namni hin jirretti namni yaaduus jira. Konfirmaanti. Namni keenya umurii keenya keessatti jaalala baay'ee namoota baay'ee wajjin rileeshinii qabna ture inni dabarre namoonni otoo ati jaallatu kan si miidhan jiranii otoo ati fayyaddu kan miidhaa kee oolan kan dabaa kee oolan jiran namoota kuni xiyyeeffannoo godhee namni jireenya isaa boruuf hubannoo dhabuurraa kan hin jedhan. Fakkeenyaaf namni tokko waan dubartii tokko jaalladhe ishee mana hin jiraadhu yoo jedhee akkasitti murteessa ta'e namichi kun hubannoon qabu jedhee muu fudhadha. Maaliif dubartiin sun yeroo isa gataa deemte maal jetti bakka dhiira qabatte maal taanaan namichi kun kutatee ofiisaa of matasaa wajjin walii galee dubartii sanarraa wayidumoo dubartii yoo taate dhiira sanarraa irraa adda bootu. Fakkeenyaaf obboleessuma wajjin namni obboleessuma wajjin dhalatee wajjin walii galtee yoo dhabe maal gochuu turre jira walirraa fagaachuu turre jira yeroo hunda wal dubbisuu wal caqacaquun mataa wal dhukkubsuun hin barbaachisu irraa fagaatanii jireenya ofii irratti bobba'anii yeroo hunda jireenya fooyya'aa kan mataa ofii jiraachuutu. Kanaaf amma fakkeenyaaf nuun jechuudha naaf jiraanii jalqaba keenya miti anaaf inni jechuudha. Anis isa dura namoota baay'ee haasofsiisaa ture bareera. Innis akkanuma dubartoota baree haasofsiisaa ture. Garuu isaan hunduu deemaniitu warri wal taphachaa walitti dhufanii. Iddoon inni fuudhee tokko immoo dawalteeti ishee dura ta'uu dide
waggaawwan dhugaa dubbachuudhaaf jira. Feesbuukii kanarratti viidiyoo kanallee arguu danda'u namoonni baay'ee duraan na haasofsiisaa turan warri amma gaabban jiru baay'een isaanii jechuudha warri gaabban. Yeroo baay'ee dhiironni amaloota dhiiraa keessaa maalidha beektu dura si faana haasa'anii si haasofsiisu jalqaba yoo si jammare jechuudha jalqabumayyuu isaantu dhufee si dubbisee si haasofsiisa. Adeemsa keessa immoo yoo ati isaan faana luucoftee faana haasa'uu barbaadde harkatti kennite dhiironni baay'een laash jedhu. Of tuulu waan tokko yeroo sana immoo dubaroonni dafanii aaru waan ta'eef dafanii bilookii fa'aa godhu waa mara tarkaanfii baay'ee irratti fudhatu. Achumarraan hin ba'a namni suni yeroo sanatti egaa dhiira tokkotti of tuulummaa wayii dhagahamaa akka waan isa malee dhiirri hin jirreeffaatti. Akka waan isa malee rarraafanneeffaatti. Irraa kutuudha. Irraa kutuudha akka shunkurtii. Inni akkanatti yaadu booda durbi sun deemtee. Dhiira qofa miti garuu dubartiin tokko immoo akkuma waan ishee irra bichaa irratti bixxilameeti yaadde tokko. Bixxileeras. Maani bixxilamu qixxaawwachi nurra jiramoo ijoollee. Inna yeroo isheen deemtee immoo nama biraa faana walii galtee gaa'ela dhaabbattee mucaafaa godhattee namni sun ammoo hin fuune jira taanaan baay'ee hin aara. Baay'eetti dhagahamna namni akkana na mudateera naan jechuudha. Bifa gaabbiitiin nama natti barreessu argeen ani mucaa deheellee nama naa barreessu obboleettiillee osoo qabaatte nama naan jedhu. Si darbeera obboleettiillee hin qabu kana booda. Injiru dhumani. Zalaastendezeyinidha. Inna yeroo baay'ee carraa argatetti namni seeraan yoo fayyadame baay'ee gaariidhaan jedha. Of tuulus dhiisanii maalis jechuu baatanii kana jennaa gaa. Kanaaf dhumarratti wanti nuyi jennu namoonni yeroo baay'ee wanni sin cannaqu wanni sin dhibbisu yoo jiraate waan sana ofii keessa dursanii ofii keessa walii galuudha. Walii galtee sana maaliif ofii keessa walii galtanii murteessitu beektu riiskii dhufuuf itti gaafatamummaa akka fudhachuu dandeessu. Yeroo riiskiin dhufus immoo baay'ee itti miidhamuu dandamachuu akka dandeessanitti irratti walii galuudha yaada keessan irratti walii galuudha. Yoo darbe immoo riiskiin suni dhufe immoo dandamattanii waan biraa yaaluu akka dandeessan reetiraay gochuu akka dandeessan jechuudha. Indegana bifa haarawaadhaan yaaluu akka dandeessaniif kana gochuutu sinirra jira. Ijoollee keenya yaada biraa yeroo biraa qabanne isinii dhiyaanna. Ani abbaan kakuu kakushaa fatti kakuu kakushaa akkasumas kakuu ishaan illee teessee nu dhaggeeffachaa jirti. Nagaa waaqayyo bakka jirtanitti siniifaa ta'uu yaada biraa walitti deemina waan nama kofalchiisu waan nama taphachiisu waan nama odeessisu waan nammoo yoo baay'ate immoo booksiidhaan nama rukuchiisus qabanee dhiyaachuu hin dandeenya. YouTube kan subscribe gochuu like share comment gochuu akka hin diganne sin jaallanna ijoolleen Oromoof Oromiyaa. Nagaa.